فيديو كان كاميرا ورابي إشين قبو فين قبضو إشين قالوا لقم أوفي وجهتي الموجين تباتا جرتي قالوا أرمني مال جاني رادوبتيني فكات وان قرانا مقب كاميرا أرقيتي كاميرا وأكورا وان بيتو فكنا قد أجرتي جاني رادوبتان جيتشولا نوتي الحمد لله جالنا نعماني قمنا لغا دبتشولا حق جولي كينيا جولي عربا جيتشولا جولي عربا جولي كينيا سر دياتي لغا دبتشولا مالي سني فكاتي أكل مو كينياتي لالا وانتيف أكل مو كينياتي قمنا وانتيف حكا وبوليسا كينا ديكا حكا وبوليتي كينا ديكا تكونون سنا وانتيف ilmoo araba dhugaa rabbi nurraa hin fagaattu ani dhugaa rabbi ijoollee lama lakkuu guddise waan kiyyarraa sinii himame kana nama haafu ijoollee lama lakkuu guddise shamarran waggaan dhuhusanii waggaa afuriif baatii sadi moo akkasi ijoolleen tunniin jechuu amma gurgurlatanii alhamdulillah waggaa 10 meeqa gaanii dhugaa rabbi jechuudha ijoolleen tuni ammaan tana yoo ani isaan gatee boqonnaa deemu biraa jechuudha waggaan boqonnaa biraa deemu dhugaa rabbi ammallee dhaabbatanii bu'an jechuudha kilaasii addatti hin qabu majlisa rafa bakka arrafsan wallahi bakka arrafsan naqanii rafan jechuudha dhugaa rabbi duraanfa deemu natti hin dhiisan dee akka an deemu akka biyya takkeetti isaanii adda bahee fagaadhu hin barbaadan jechuudha maali isiniif fakkaate an nama caaleetii miti maalidhaafi akka ilmoo kiyyaatitti akka obboleeyyan keenarra didiqqootitti waa isaa ilaaluuf waa onneetti qulqulluudha isa hin jaaladhuuf dhugaa rabbi ayyoona aarsanillee hin dha yoona aarsanillee hin lolaanillee garuu akka ijoollee nama kaawwanii jechuudha araba dhossee hin loluun araba biradha wallahi amma kijibi isiniif fakkaata dhugaa rabbi araba biratti yoo isaan waa balleessan hin dha niitiin illee hin beeti jechuudha akka waa malatti hin dhoofne jechuudha maashaallah warrillee warra nagaati alhamdulillah akkuma maatiitti wajjin jiraan ilaa gammaatiitti waggaa meeqa jechuudha waggaa dheeraa alhamdulillah rabbil alamin galan rabbi dachaa ta'u namni galata namaa hin beekne galata rabbiillee hin beeku galata guddana biraa qabanillee inni biraa jechuudha ijoolleen kun waa'ee ijoolleetii waasitee jechuudha ijoolleen kun wagguu ani aaree dhugaa rabbi har'a maal taatee aartee har'a maal akkas gootee waa ofirra qabanirraa fudhanii naa dhufanii waan ofii nyaata wanno ijoollee shokolaataa kana nyaatti miti neen beektani qabanii naa fidanii dhugaa rabbi wallaahi kijibaa miti dhugaa akka waan obboleeyyan kiyyaati isaan laala kala'an dhugumaan jaaladhallee haqiqatan jechuudha dhugumaan jaalala onnirraa san jaaladha jechuudha ani akkuma waliigalaatuun akka uumaa kiyyaatitti ijoollee sirrii jaaladha ijoollee sirriitti jaaladha alhamdulillah inshallah ammoo jechuudha ijoolleen keenya tokko jechuun mana namaa warri dalagani madaamii biratti yookiin niitii biratti bifa bareedaa ijoollee isaanii keessummeessan yoo ija laallatanii jechuudha ilmoo san miidhuudha warra yaadanii baay'ate jechuudha lakki habiibtiitiyya yeroon ka obsan aramni akka dureetii miti aramni obsa fixattee jirti aramni nu huffitee jirti sababni isaa maal sitti fakkaate ani irraa galee jennaan obboleettii xiyyatti dhufa obboleettiin xiyyarraa gati taanaan obboleettii teenyatti nurra diqqootti dhufa walirraan dabarsinee itti yaa'aa jirraa waan ta'eef dhaabbata waa hin qabneef aramni nu jibbitee jirti aramni nurra obsa fixattee jirti jechuudha maaliidhaaf ani xiqqoo irraa jijjiiramee obboleettii san bakka bu'a waan ta'eef aramni yeroo ammaa sooshaal miidiyaa hordofti akka musalsalli yookiin diraamaan ta'uu san akkasi gochuu barbaaddi akkaataan diraamaan amma saraatanyaa itti kabaju itti jalasiisu akkasuma kabajaa isii gaxiqqeessu san jechuudha akkasi mana keessa akkasi soofuu barbaaddi jechuudha maaliidhaaf sooshaal miidiyaa fayyadamti waan ta'eef warri duraanii moobaayila nookiyaa qaba nookiyaa biikeena san jechuudha nookiyaa moobaayila san qabdi beeran duraanii jechuudha warri amma dur asturtanii hin beekta sirriitti waggaa 10 waggaa 11 12 dura irra asture ni beekta waggaa 15 16 dura jechuudha sirriitti beektan kanaaf aramni kaleessaatii fi aramni hadhaa tokko miti aramni hadhaa akka fiilmii irraa sanitti akka diraamaa irraa sanitti si ajajuu si xiqqeessuu gassi qabuu barbaadde waan ta'eef atoo maal gochuu qabaatte hogguu isa akkana si godhan ilmoo isaanii dhaqxeetiin dha'uu qabaatta ilmoo isaanii irra dhiibbaa geessuu qabaatta akka obboleettii keenya obboleettii lima deemaa obboleettii naani obboleettiin walitti amma Filistiin Filiippiinii sun lakka obboleettiin walitti isarra walii qabna islaamataatii fi amantaa biraa yoo hordoftee sirraan beeku walumaa galattuuyyuu adabbii akkasii gocha fokkisaa akkasii hojjechuun gaarii miti ijoollee keenya obsaa dalagadha yeroon ka obsan malee
akka duraanii san yoo arabni tun nadeed araba biraati jijjiiradhaa sun hafee jira dhugaa dubbachuudhaaf yoo arabni kun sidide mana biraati hin jijjiiradhaa wanni jedhamu sun hafee jira obsaatiin bakkuma jirtanii dalagadhaa obsi kun garuu walii lama waa irra obsanii jira madaamota irra obsanii fi jira taharra siin loltee boru nagaa siin qabdu yoo obsitee fi sirra hawuu dandeetti garuu ta guyyaa hunda qiyaamaa ta guyyaa hunda ibidda ta guyyaa hunda si guggubdu wanni si obsitee fi fayyaa kan keecha dhabduuf hin jiru kallattiidhaan deemtee irraa jijjiirachuudha fayyaa keetu caala waan ta'eef sunniin warra madaamota halkanii guyyaa jechuu halkanii guyyaa ani waa arami nagooti beeka gaafa jalqaba biyya namaa dhufu jechuu gaafa biyya jalqaba biyya tana dhufu ana afaan hin beeku afa ana waa takka hin beeku hojii arabaa hin beeku ijoollummaan natti jirti wanni isaan na godhan yoomillee hin dagadhu anaa miti ummata miliilikii ummata qomceessan waa akkasii rabbiin hin qunnamsiisin dhugaa rabbi haqiiqatan jechuudha akkaataa isaatti suguban warra gubatee argee tu beeka waan ta'e waa'ee arabaa jechuudha kanaaf ka akkasiisan ka akka madaamii yeroo jalqaba biyya suudii kana dhufuusan jechuudha biyya suudii kana dhufuu ka akkasiisan yoo taate wanni ati obsiteetiin irra obsitee dhiinni kan kee achi faca'uuf hin jiru giftiti yeroodhaan furmaata itti ilaalladhu yeroodhaan furmaata gahaa irra murteessite mana sanii siif taanaan baatee fayyaa kan keetitti amma argitu arabni kee yaadaa akkuma maallaqa illee si dhorganna lubbuu kan kee baasuu eegalte jechuudha maallaqa eessaan maallaqa gaafatan mee eessumaa raatiba keenyaa kan jettee gaafattaa hoo lubbuu kan keetiif iyyuu sodarra jirra lubbuu kiyyaaf lubbuu kan keetiidhaaf dhugaa rabbi yoo arabni ijoollee akkana gooteedhaan manuma nagaa kan hin sodaadha yeroo ammaa miti yeroo wayii jechuudha arabni yeroo bara meeqa keessa jechuudha waggaa 2 ta'ee 3 ta'ee hin beeku arabni beerut kana keessarraa fooqarraa ijoollee tiin darbitee caccabsiti mucaa suniin duuteef hin jirti isaan beeku anaa gammaatitti garuu yeroo sanitti hin duune fooqarraa odoo isiin naqabi madaam naqabi maamaa jetteetti iyyatu isii viidiyoo waraabdii mucaa achirra lafa dhoofte hin caccabde garuu yeroo san jechuudha kan duraan balbalarraa seentimeetira wayii ol fagaadhee rafu balbala jala fadhee rafuu jalqabe balbala jala sodaa irraa jechuudha maaliidhaaf sirwanni arabni kun daladdu way waan irra dalagetti waan jedhu shakkii qaba waan ta'eef har'aan tanallee balbaluma jala jira kanaafi araba tana akkasiis keessummeessite hin keessummeessa hojjette ofii miidhamta nuti dalagachuu baanee obsuun dirqamaa dalagaa irra obsuun dirqamaa ijoollee arabaa irratti obsuun dirqamaa raatiba keenya nurraa tura obsuun dirqamaa biyya keenya keessa hin jiru nama keenya keessa hin jiru arabiifuma kanaa barbee dubbanni ofirraa baafachuu hin dandeenyu nuti ka ittiin wajjannu malee ka ittiin dubbannu waan hin beekneef kanaaf obsa jabeessaa ijoollee.